Bilisummaa Oromoo ABO'n waraana dhuma hin qabne lubbuun dargaggoota nagaa balleessuun dhaabbachuu qaba jedhe. ABO'n waraana dhuma hin qabne lubbuu dargaggoota nagaa balleessuun dhaabbachuu qaba jedhe. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaatti humnoonni mootummaa nama ukkaamsanii miliqsuun dabalaa jiraachuu ibse. Yaa'iin hundeeffama mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar ijaaruu guyyaa har'aa waxabajjii bara 2023 gaggeeffamee jira. Godina Arsii Lixaa aanaa Kokkosaa ganda Diikiitti balaa bakakkaa rooba keessa uumame loowwan 16 ajjeefamuun himame. Tigraay Lixaa keessatti hiriirri mormii taasifamaa jiraachuun himame. Kuwait Itoophiyaa irraa hojjettoota qacaruuf akka jirtu beeksiste. Kuwait hojjettoota Itoophiyaa irraa fudhachuuf mootummaa Itoophiyaa walii galtee jirti. ABO'n waraana dhuma hin qabne lubbuu dargaggoota nagaa balleessuun dhaabbachuu qaba jedhe. Itoophiyaatti hooggantoonni sagantaa nyaataa addunyaa qorannoon gargaarsi namoomaa gara biraatti geeffamee ture jedhame qoratamaa jiraachuu hordofuun aangoo gadhiisuun beekame. Dhaabichi ibsa guyyaa irraa baaseen ABO'n waan kamiyyuu caalaa waraana itti gaafatamummaa hin qabnee fi maalna dhibdee mootummaan paartii bilxiginnaa jalqabe gajjabeesseetiin morma jedhee jira. Guutuun gabaasa kanaa Qumbii Gidaabootiin isiniif dhiyaata. Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n waraana dhuma hin qabne lubbuun dargaggoota nagaa balleessuun dhaabbachuu qaba jedhe. Dhaabichi ibsaarra baaseen ABO'n waan kamiyyuu caalaa waraana itti gaafatamummaa hin qabnee fi maalna dhibdee mootummaan paartii bilxiginnaa jalqabe gadi jabeessee mormas jedhee jira. Ibsichi Impaayerii Itoophiyaa waggootaaf dhiiga dargaggootaa fi imimmaan haadholiitiin jiraachaa akka turtes ibsee jira. Kana malees Sooshaalistuu Mangistuu Hayilemaariyaam waggoota abaaramaa abbaa irrummaa isaa hunda keessatti dhaadannoo isaa kan baay'ee nama dhibbisu. Hundi gara adda waraanaatti jiru jalatti dargaggoota 160 lakkaan fixuu yaadachiisuudhaan ta'us guyyaan isaa inni dhumaa gaafa ga'u kufaatii fi salphina jalaa baa'uu hin dandeenyes jedhee jira. Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa isaatiin garee yeroo ammaa mootummaa Impaayerii Itoophiyaa dhuunfatee jiru sirna garaa jabeessa sana irraa barachuu dhiisee faana sirna abbaa irree kana hordofaa jiras jedhee jira. Ibsichi mootummaan paartii bilxiginnaa dargaggoota 160 lakkaan humnaan marsee iddoo waraanaatti galchuudhaaf murteessee jiras jedhee jira. Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n torban kana qofa dargaggoonni 500 ta'an daandii magaalaa Burraayyuu fi qe'ee lammiilee gargaarsa hin qabne irraa humnaan qabamaniirus jedhee jira. Akkasumas dargaggoonni hiyyeeyyiinis guyyoota itti aanan keessatti manneen hidhaa fi kaampii tursiisaa irraa gara mooraa leenjii waraanaatti geeffamaa jirus jedhee jira. Waraana Tigraay kanaan dura darbe irratti dargaggootaa fi shamarran 100 lakkaaman wareegamaniiru kan jedhe ABO'n waraana Oromiyaa keessa jiru lubbuu dargaggoota qulqulluu lafa irraa fixaa jiras jedhee jira. Kun xiqqaannaan lola marsaa biraatiif qophii dabalataa gochuun gocha maalna dhibdee fi itti gaafatamummaa dhabuuti jechuudhaan ABO'n ibsa isaa keessatti caqasee jira. Kanaaf fedhii dhuunfaa aangoo ofii tikfachuuf jecha dargaggootaa fi ilmaan hiyyeessaa abdatti ofuu kana jabeessinee balaleeffanna imimmaan haadholii dhaabbachuu qabas jedhanii jiru. Waan kana ta'eef lammiileen Oromiyaa lammiileen biyyaalessaa fi addunyaa nagaa jaallatan hundi waraanni gama hundaan akka dhaabbatu dhiibbaa gochuudhaan dararamni uummata Itoophiyaa akka dhaabbatuuf tumsa akka gootan waamicha goona jechuudhaan ibsa isaa har'aatiin ABO'n eeree jira. Yaa'iin hundeeffama mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar ijaaruu guyyaa har'aa waxabajjii bara 2023 gaggeeffamee jira. Walgahii hundeessituu mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar hundeessu jiddugala aadaa Oromootti guyyaa har'aa gaggeeffamee jira. Guutuun gabaasa kanaa akka ta'utti isiniif dhiyaata. Yaa'iin hundeeffama mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar ijaaruu guyyaa har'aa waxabajjii bara 2023 gaggeeffame. Walgahii hundeessituu mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar hundeessu jiddugala aadaa Oromootti gaggeeffamee jira. Sagantaa kana irratti hooggantoonni paartii badhaadhinaa magaalaa Shaggarii fi hooggantoonni damee nageenya magaalaa Shaggar akkasumas hooggantoonni majliisa Oromiyaa konferansii kana irratti hirmaatanii jiru. Walgahii gaafa waxabajjii gaggeeffame kana irratti dhimmoonni haaraan uummata biraa dhiyaachaa turan murteeni argatu jedhame eegama. Mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa, mana maree dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa dabalatee dhimmoota haala yeroo irratti haasaa bal'aa Muslima hundaaf godhanii jiru. Walgahii hundeeffama mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar hundeessuuf godhame kana irratti ulamaa'ota dabalatee hayyoonni amantaa hedduu walgahicha irratti hirmaatanii jiru. Ulamaa'ota yaa'icha irratti hirmaachuun haasaa taasisan keessaa pirezidaantii majliisa Oromiyaa Sheek Jamaal Muusaa nama tokko yommuu ta'u, mootummaan naannoo Oromiyaa mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar kan amma hundeeffamaa jiru kana cinaa dhaabbatee deeggarsa barbaachisu akka godhan dhaaman. Itti gaafatamaa daawwaa majliisa federaalaa kan ta'an Sheek Amiin Ibroo akka jaanitti magaalaan
shaggar hundeeffamu isitti gammachuun jiraatus tarkaanfiin diigaa masgiidaa yeroo dhiyoo as qaamolee mootummaan fudhatamaa jiru musliimoota hunda biratti mufii uumee jira jedhan. Itti dabaluunis Sheek Amin biroo koreewwan guyyaa har'aa gaggeessitoota mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa shaggar ta'uun muudaman kunneen dhimma diigaa masgiidaa magaalaa shaggar keessatti raawwatamaa jiru kana qaama dhimmi ilaallatu wajjin dubbatee furmaata akka itti godhuus dhaame. Oromiyaa fi magaalaa shaggar dabalatee mirga hawaasa muslimaa kabajan malees tarkaanfiin akka hin jirre ibsuun magaalaan shaggar guyyaa dhalatteen hawaasa muslimaa mufachiisuun adeemsa gaarii akka hin taanes dubbatan. Yaa'icha guyyaa har'aa gaggeeffame kanaanis durataa majlisa magaalaa shaggar ta'uun kan muudaman Sheek Taayir Abdul Qaadir yommuu ta'u, itti aanaa majlisa magaalaa shaggar ta'uun kan muudaman Ustaas Adnaan Jaafariidha. Barreessaa ta'uun kan muudaman Dr. Ahmad Hussein yommuu ta'u, haaluma kanaan yaa'ichi gaggeessitoota 10 muudee jira. Itoophiyaatti hooggantoonni sagantaa nyaataa addunyaa qorannoon gargaarsi namoomaa gara biraatti geeffamee ture jedhame qoratamaa jiraachuu hordofuun aangoo gadhiisuun beekame. Hooggansi olaanaan sagantaa nyaataa addunyaa Itoophiyaa argannoon qorannoo gargaarsi nyaata biyyattii keessatti karaa sirrii hin taaneen gurguramuu hordofee qorannichi uummataaf ifa osoo hin ta'in aangoo gadhiisuu isaanii maddeen beeksisanii jiru. Guutuun gabaasa kanaa Maadii Abdul Baasitiin isiniif dhiyaata. Itoophiyaatti hooggantoonni sagantaa nyaata addunyaa qorannoo gargaarsi namoomaa gara biraatti gaggeeffame jedhamee qoratamaa jiru hordofuudhaan aangoo gadhiisuun beekame. Hooggansi olaanaa sagantaa nyaata addunyaa Itoophiyaa argannoo qorannoo gargaarsi nyaataa biyyattii keessatti karaa sirrii hin taaneen gurguramuu hordofee qorannichi uummataaf ifa osoo hin ta'in aangoo gadhiisuu isaanii maddeen beeksisanii jiru. Walitti dhufeenyi aangoo gadhiisuu fi qorannoo gidduu jiru battalumatti ifa ta'uu baatus sagantaa nyaata addunyaa ta'e michoonni gargaarsa namoomaa Itoophiyaa yaada kennuuf hayyamamoo hin taane jechuudhaan maddi oduu daniif humanitarian gabaasee jira. Itoophiyaatti Daayirektarii sagantaa nyaata addunyaa Kiloodee Juubidaar fi itti aanaan isaanii Jeenifer Bitonde walgahii hojjettootaa irratti aangoo gadhiisuudhaaf gaafii dhiyeessanii jiru. Tarkaanfiin kun kan fudhatame qorannoo baatii dabre keessa eegalame hordofuun yoo ta'u, nyaanni kaaba Tigraayitti namoota beela'aniif yaadame hammi guddaan gabaa daldalaa irratti gurguramuu isaa gabaafamuu hordofeeti. Sagantaan nyaata addunyaa fi dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID lamaan isaaniiyyuu raabsa nyaata Tigraay keessatti taasisan akka addaan kutanis taasisee jira. Naannichatti namootni miiliyoonaan lakkaa'aman gargaarsa irratti hirkatanii hanga bu'aan qorannoo kanaa ifoomutti eegaa turan. Kana malees sagantaan nyaata addunyaa gargaarsi barbaachisaan namoota yaadameef akka ga'u mirkaneessuu akka qabus ibsee jira. Akkasumas geejjibni gargaarsa nyaataa caamsaa keessa addaan cite ammallee kan hin eegalin ta'uun ibsameera. Daayirektarri olaanaan sagantaa nyaata addunyaa Sindii Maaken baatii eebilaa keessa hojiiwwan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan hoogganan yoo ta'u, ji'a dabre akka jedhanitti warri hanna nyaataa raawwatan itti gaafatamummaan isaanii gaafatamuu qaba jedhee jira. Mootummaan Federaalaa Itoophiyaas ta'e mootummaan yeroo kan naannoo Tigraay qorannoo sagantaa nyaata addunyaa taasisu tumsuudhaaf dhaadhatanii jiru. Hoogganaan mootummaa ce'umsaa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa Tiwiitara isaanii irratti akka maxxansanitti qorannoon himannaa gargaarsa namoomaa gara biraatti gaggeeffamuu irratti adeemsa jiru irratti jiila mootummaa Ameerikaatiif ibsanii jiraachuu dubbatanii jiru. Obbo Geetaachoon maxxansa isaanii kanaan argannoowwan ijoo ta'an adda baafneerra kan ammoo uummataaf ibsuudhaa fi namoota gochi kun akka gaggeeffamu tumsan hunda gaafatamuu akka taasifnu mirkaneessuu barbaada jedhanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin Tigraay lixaa keessatti hiriirri mormii taasifamaa jiraachuun himame. Naannoo kibbaa Itoophiyaa bakkeewwan gaafiin irratti ka'aa jiru keessatti namoonni hiriira mormii taasisuudhaan bakki sun kutaa naannoo Amaaraa ta'uu isaanii mootummaan akka mirkaneessuu fi ramaddii baajataa irratti gaafii dhiyeessaa jiraachuun himame. Guutuun gabaasa kana Ayyaantuu Abdiitiin isiniif dhiyaata. Tigraay lixaa keessatti hiriirri mormii taasifamaa jiraachuun himame. Naannoo kibba Itoophiyaa bakkeewwan gaafiin irratti ka'aa jiru keessatti namoonni 100,000 lakkaa'aman hiriira mormii taasisuun bakki sun kutaa naannoo Amaaraa ta'uu isaanii mootummaan akka mirkaneessuu fi ramaddii baajataa irratti gaafii dhiyeessaniiru. Hiriirawwan mormii kun kan taasifaman magaalota Humaraa, Daanshaa, Maayikadaraa, Addii Ramatsii fi Bahar keessatti yommuu ta'u, bulchiinsi naannoo Tigraay hiriirichi waliigaltee mootummaa federaalaa wajjin taasifameen faallaa akka ta'e ibseera. Hirmaattonni hiriirichaa warreen dhiyeenya kana naannoo Amaaraarraa dhufanii qubatanii fi namoota dirqiidhaan baafaman akka ta'an kan ibsan dubbii himaan mootummaa yeroo naannoo Tigraay obbo Ridaay Halofam akka reediyoo sagalee Ameerikaatti himanitti mormiin taasifame kun waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti taasifame kan dhiibu ta'uu himaniiru. Jiraataa magaalaa Humaraay kan ta'an namni Girmaay Gabraheewot jedhaman hiriirichi gaafii walqaayitiif deebii seera qabeessa ta'e akka kennamu gaafachuu akka ta'e himaniiru.
waliigalteen nageenyaa mallatteeffamus lixa Tigraay walqaayit irratti kibba Tigraay godina Raayaa irratti naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa wal falmii isaanii itti fufanitti akka ta'e gabaasni Asteer Misgaanaa fi Mulugeetaa Asbahaa naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay irraa raadiyoo sagalee Ameerikaatti ergan ibseera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaatti humnoonni mootummaa nama ukkaamsanii miliqsuun dabalaa jiraachuu ibse. Koomishinichi ibsa baaseen gochi nama dirqisiisanii miliqsuun kun keessumaa magaalaa Finfinnee naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti akka mudataa jiru ibsee jira. Guutuun gabaasa kanaa Gammachiis Magarsaatiin isiniif dhiyaata. Itoophiyaatti gochi humnoonni mootummaa namoota ukkaamsanii miliqsuu yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe atattamaan akka dhaabbachuu qabu koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa gaafate. Koomishinarri koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa gochi hamaa dirqamaan nama ukkaamsanii miliqsuu atattamaan akka dhaabatuuf mootummaan tarkaanfii yeroo fi waaraa ta'e akka fudhatuufis waamicha taasisanii jiru. Koomishinichi ibsa baaseen yeroo baay'ee hojjettoota mootummaa uffata siviilii fi dambii uffataniin ajaja mana murtii tokko malee namoota qabuun raawwatamaa kan jiru ta'us ibsee jira. Gochi nama dirqisiisanii miliqsuu kun keessumaa magaalaa Finfinnee naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti akka mudataa jiru koomishiniin kun addeessee jira. Namoonni gocha kanaaf saaxilaman manneen jireenyaa isaanii bakka hojii fi daandii irra qabamanii erga hidhamanii booda bakka hin beekamne geeffamuudhaan akka dhokfaman koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Koomishinichi iyyataaf eeruu isa qaqqabe irraa ka'uudhaan hordoffii taasisaa tureen akka hubatetti namoota dirqamaan miliqfaman keessa gariin guyyoota torbanoota yookaan ji'oota booda kan argaman yoo ta'u kanneen biroo ammoo eessa akka gaanillee akka hin beekamnes ibsee jira. Dabalataanis hangi tokko yeroo qabamanitti yakkaan shakkamanii akka barbaadaman itti himamee gara buufata poolisii erga geeffamanii booda kan miliqfaman ta'us ibsee jira. Namoonni miliqfaman hunduu atattamaan akka hidhaarraa gadhiifaman yeroo ukkaanfamanii turanittis gochaawwan irratti raawwateef qorannoo guutuun geggeeffamee itti gaafatamummaan mirkanaa'uu qabas jedhamee jira. Koomishinar Daani'el Baqqalaa rakkoon kun sadarkaa yaaddeessaa irra ga'uunsaa ilaalcha keessa galchuudhaan gareen idil addunyaa walaba ta'e hundeessuudhaan namoota miidhaman barbaaduu fi haqa mirkaneessuu feesisa jechuudhaanis akeekkachiisanii jiru. Erga dhiyoonas gaazexeessitoonni namoonni siyaasaa miidiyaalee hawaasaa irratti kanneen hirmaatan miliqfamuu fi bakka buuteen isaanii wallaalamuun bal'inaan dubbatamaa dhufeeras jedhamee jira. Namoonni miliqfaman eenyuun akka qabaman akkasumas eessa akka geeffaman waan hin beekamneef osoo maatii waliin argin guyyootaaf akkasumas ji'ootaaf turanii gadhiifamuun isaanii dhagahamaa turee jira. Namoonni bifa kana fakkaatuun qabaman ofii isaaniiyyuu eessa akka turan akka hin beeknee fi mana murtiitti osoo hin dhiyaatin akka turan kan himan yoo ta'u haleellaan qaamaaf qorqalbii akka irratti raawwatamaa ture miidiyaalee hawaasaa irratti yeroo dubbatan irra deddeebiidhaan dhagahamaa turanii jiru. Mootummaan gocha namoota ukkaamsanii miliqsuu kana akka dhaabsisuuf warra kana raawwatan irratti ammoo tarkaanfii akka fudhatuuf koomishiniin mirgoota namummaa ibsa baase kanaan gaafatee jira. Koomishinar Daani'el Baqqalaa yakka kana karaa bu'a qabeessa ta'een ittisuuf akka danda'amu gargaaruuf namoota hunda dirqamaan ukkaanfamanii Kuwait Itoophiyaa irraa hojjettoota qacaruuf akka jirtu beeksiste. Kuwait hojjettoota Itoophiyaa irraa fudhachuuf mootummaa Itoophiyaa walii galtee jirti. Mootummoonni lamaan walii galtee irra erga ga'aniin booda guyyoota muraasaa booda walii galteen hojii waloo ni mallatta'a jedhamee eegama. Mootummaan Itoophiyaa kanaan dura Beerut, Kuwait dabalatee biyyoota Eeshiyaa fi Awurooppaa waliin hojiin walii galtee eegalamuun isaanii yaadatama. Walii galtee kana booda Itoophiyaatti dhaabbilee qunnamtii hojjettoota 600 humna namaa barbaadamu galmeessuuf akka hojjetan kan himame yoo ta'u hojjettoonni yoo xiqqaate leenjii ji'a 3 dhaabbata mirkanaa irraa fudhachuu akka qabanis himamee jira. Kanaan dura Kuwait hojjettoota mana keessaa baay'inaan Filiippiin irraa kan simattu yoo ta'u waldhabdee biyyoota lamaan jidduutti uumame hordofuun biyyattiin hanqina humna namaa mudachaa akka jiruu fi hojjettoota Itoophiyaa fudhachuuf karoorfachuu ishee beeksiftee jirti. Akka waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Kuwait jidduutti taasifameen hojjettoonni tokko ji'atti diinaara Kuwaitii 90 kan kafalamu yoo ta'u kunis sharafa amma jiru gara birrii biyyattiitti yoo jijjiiramu 16,000 ta'a jedhame. Aanichatti ganda diikii iddoo addaa Kombolootaa jedhamuun beekamutti caamsaa 27 bara 2015 balaa bakakkaa rooba keessa uumamee loowwan baay'inni isaa 16 ta'u lubbuun dabruun himamee jira. Guutuun oduu kanaa Ayyaantuu Abdiitiin isiniif dhiyaata. Godina Arsii Lixaa Aanaa Kokkossaa ganda diikii jedhamu keessatti balaan bakakkaa nama tokko jalaa loon 16 bakka tokkotti fixuu itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanichaa obbo Abdussamad Ulleessaa iddoo himaniiru. Obbo Abdussamad akka jedhanitti balaan kun kan mudate akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa caamsa 27 bara 2025 rooba cimaa duumessa makatee roobeen waaree booda naannoo sa'a 11 irratti akka ta'e himaniiru. Wayita roobni kun roobaa turetti horiin muka jalatti deessuun ciisaa turuu fi achumatti bakakkaan itti bu'uun horii achi turan hunda fixuu kan himan hoogganaan kun waliigalatti horiin 16 dhuman qarshii 900tti akka tilmaamaman himaniiru.
Obbo Abdussamad bakakkaan kun horii bakka tokkotti fixerraan kan hafe namarrattis ta'ee qabeenya irratti balaan geessise akka hin jirre himuun namni horiin jalaa dhume obbo Goobazee Gadaa qabeenya isaanittiin maatii 20 jiraachisan ta'uu ibsaniiru. Nama kanaa fi maatii isaa jajjabeessuu fi dandamachiisuuf uummanni akka aadaa isaatti birmateeraaf kan jedhan obbo Abdussamad akka waajjiraattis tumsa gochaa fi jirra jedhan. Godina Arsii Lixaa keessaa aanaan Kokkossaa waggaatti rooba ji'a 9 argata kan jedhan obbo Abdussamad wayita bakakkaan kun bu'u roobni cimaan roobee akka ture ibsanii hawaasni yeroo roobni akkanaa roobu horii isaatiif qofa osoo hin taane lubbuu isaatiifis of eeggannoo gochuu akka qabu ibsan. Yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaa fi qorataa fiiziksii naannoo kan ta'an Dr. Haftuu Biraaniin bakakkaan dhiibbaa ho'aa yommuu ta'u wal harkisuu chaarjiiwwan eeyantaa fi intaatiin kan uumamu akka ta'e himan. Dabalataanis bakakkaan yeroo roobaa uumamu akkuma jirutti ta'e yeroo roobni hin jirres bakakkaan uumamu akka danda'u himaniiru. Dr. Haftuun namni tokko naannoo mukkeenii kan jiru yoo ta'e yoo xiqqaate dheerina muka sanirraa dachaa lamaa ol fagaachuu akka qabu himan. Manneenii fi iddoowwan da'oo ta'uu danda'an kanneen biroo keessatti dawachuunis barbaachisaa akka ta'e himaniiru.